Ashamaa uummata qashtii nagaa keessanii bakka jirtanitti nagaanii fi araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatii koo kan taatan hundumti keessan warri maatii koo hin taanes kottaa maatii koo ta'aa walaa jajjabeessinu wal bira haa dhaabbannu isiniin jechuun jaalladha. Eegaa maarree diqqooshii wanta natti ulfaatee jira isiniin jedha. Wanta isiniif qooduu barbaadetu jira. Maarree obboloota koo bara 2015 kuni diqqooshii bara kaanirraa adda ta'edha. Innis maalinni wanti adda ta'een yoo jettanii bara kana keessatti wanti baay'ee dhaga'amaa jiru abbaan manaa haadha manaa ajjeesuu yookaan immoo abbaan ilmoo ofii ajjeesuu yookaan immoo abbaan ilmoo ofii gudeeduu yookaan haati warraa abbaa warraa ishii ajjeesuudha. Dhugaan isiniin jedha obboloota koo bara kana keessatti bara 2015 bara nagaa nuuf ta'a. Wanti dura biyya keenya keessatti lolli beelli wanta adda addaa hin jira. Barri haarofti kun immoo waan gaarii nuuf qabatee dhufa yookaan bara itti hojjennee jijjiiramnu bara biyyi keenya nagaa ta'u bara sabni keenya nagaadhaan bobba'ee galu bakka itti bara itti hojjetee mee jijjiiramu nagaan baanii gara mana isaaniitti galuun waan guddaadha. Bara gaarii nuuf ta'a jenneeti kan yaadne garuu immoo seensumarraayyuu jalqabee guyyama barri kun jijjiiramurraa jalqabee guyyaa daa'imni itti duutu guyyaa jabaan itti du'u. Inni immoo maalinni dura kan bara duraa 2014 keessatti kan odeeffamaa ture sababa lolaatiin namoonni qe'ee ofiitirraa kan buqqa'an sababa lolaatiin manni namootaa kan gubate kan barbadaa'e lubbuun namoota baay'ee kan darbeedha kan nu dhaga'aa turre. Asitti lubbuun keenya ijoolleen keessattuu biyya ormaatiif gola ormaa jirru keenya yoo maatiin borga nama maal ta'innu waa'ee maatii keenyaa immoo maal dhageenyaa maaltu dhalata wanti haarofni immoo jenneetu siqiqiidhaan lubbuun kokkeetti nu galtee jiraachaa jirraa jechuudha. Eegaa maarree obboloota koo akkuma na ajaa'ibe kan isinillee ajaa'ibuu danda'a. Ana gara guyyaan baay'ee na ajaa'ibee jira. Dhugaa wanti ta'amaa jiru kuni baay'ee na bara na sodaachise irratti maaliif nama walitti deebitee jiraachuun baay'ee si sodaachisa jechuudha. Bara kana keessatti haati manaa ofii haadha manaatiif abbaa manaa jechuun hin beektu eenyu caalaallee kan walitti dhiyaatanii kan walitti siqanii abbaa manaa ofii ajjeestee algaa ofii jalatti yookaan shiree ofii jalatti hawwaalti. Eegaa immoo abbaan manaa immoo akka shunkurtiitti ishii kukkute mana fincaaniitti ishii gata haadha manaa ofii. Deebi'aati immoo sababa haarii abbaa irraa qabuun ilmoo reeban albeedhaani. Akkasumas ijoolleen daa'imman baay'een kan itti du'aa jirtudha. Kana jedheetoo isiniif lakkaa'uu hin danda'u. Bara abbaan ilmoo ofii kan dhiiga jechuudha daa'imni ji'a 3 itti gudeedudha. Bara akkanaa kana bara maaliif jettu isin? Ani bara akkamii akka ta'eyyuu na harkaa bade bara maal jedhe akka waamuyyuu na harkaa bade jechuudha. Dhugaan isiniin jedha. Yeroon hojjedhu hundumaa kan sammuu koo na cinquu fi sammuu koo na ho'isu isa kana jechuudha. As taa'ee yoona ilaalu cinqii biyya koo keessa jiru rakkina biyya koo keessa jiru kana yoonan yaada ilaalu jechuudha. Waan isaan halkanii guyyaa rakkatanii cannaqamanii dhiphatanii bootaa seenan dhaban natti fakkaata. Maaliif haala ta'amaa jiru kanaan haala argaa jiru kanaan abbaa manaatiif haati manaa jechuun kabajaa waliiti. Ilmoo ofii jechuun ilmoodha jiran. Bara safuun badde bara ajjeechaan akkanaa haati manaa abbaa waraarratti qawwee fudhatte ajjeestu lafa namni bara waliif hin hubsin dhugaan isiniin jira bara dhiinni lafatti dhangala'ee lafa guute bara akkamiitettu kanas dhugaan isiniin jira. Amma mucayyoo kanas akkuma argitan kan ajjeesee biraa sokke. Namni akkamitti akkanatti garaa kana muluu walitti jabaate dhala namaati irratti garaa jabaate wal fixa.
annaaf hin galle jarana. Wanti kun an dhugaan siniin jedha akkuma kiyya isin yaaddessee jira barri kun, akkuma kiyya isin dhiphisiisee jira barri kun dhugaa. Nama kam wajjin amantanii akka jiraattan, nama kamitti akka sixxanii isin wallaalchisee jira barri kun. Sodaa isinitti naqee jira. Bara abbaa ofii itti amanuun abbaan ofii haadha manaatiif jedhee ilmoo ofii ajjeesu. Bara akkana argitanii dhageechanii beektusi. Namni abbaa ofii akkamitti shaaman? Namni haadha manaa ofii yookaan abbaa manaa ofii akkamitti amanii wajjin jiraata? Keessattuu wal lola yoo qabaattan yookaan waree jidduu isin deemu yoo qabaattan akkamitti amantu? Eega namni olumutaalee si ajjeese, eega namni olumutaalee si kukkute. An dhugaan siniin jedha. Waan jedhuun beekan maaliif yaani waan sammuu kiyya waan na cinqeef wanti kun. Mee isinis cinqee jira. Isinis yaaddessee jira. Mee yaa Rabbi jennee jirra. Dhugaan siniin jedha bara wal xiqqeessinu yookaan bara itti wal tuffannu osoo hin taane jarana bara itti Rabbiin kadhannu. Maaliif diinni alaa dhufee wal ajjeesaa hin jiru. Kanuma mana keessa jiru wal fixaa jira amma. Barri 2015 kun dura ishee gandaa fi maalidhaa walitti yaanii wal fixaa jiru yaa jennu biyya keenyatti. Amma immoo namni wajjin jiraattu namuma kiyya jettutu sitti garagaraa jira. Maalli ree kun garam namni eessa baqata? Ofirraa akkamitti baqatta? Diina kee fagootti ni edda. Nama mana keessaa akkamitti ofirraa edda? Yaada isinitti ta'ee kun. Anuma immoo isinitti illee akkuma kiyyeetti isinitti dhaga'amaa jira jechuudha. Biyaansi warri biyya keessa jiran haala hundumaa waan of harkaa qabaniif akka keenya kana dhiphachuu dhiisuu danda'u. Nuyi immoo namni biyya namaa jirru waan miidiyaa irratti taa'u kana ilaalaa oolla. Tarii immoo maatiin warri kanaan argine illee immoo kanan dhageenye illee jiraachuu dhiisuu danda'a. Garuu nuyi guyyaadhaan ta'een ammuma rafnee kaanu ta'een haarawaa yoo nutti ol bahaa dhufe ammammee sammuu keenya nama nu dhiphisa, ammammee nu cinqa. Dhugaa galaniitu jara bira hojjannu kana wajjin jiraachuu namni ati kiyya jettu haati yookaan abbaan yookaan abbaa manaa jettee yaaddu yookaan lubbuu namaa balleessu ta'e jara wajjin hojjannu kana wayyaa jechuudha isaa. Biyya keenya keessatti taatee maaltu ta'aa jira jaraan? Namni keenya garam deemaa jira? Maal ta'aa jira? Garamimi osoo haati teechuu ilmoo ishii biratti ajjeesanii kan zanaa jettee teechuu. Bara maaliiti kun? Dhugaan siniin jedha isinitti dhaga'amee jira. Ana dhugaas na dhiphisee baay'ee yaada keessa na galchee jira jechuudha. Maaliif barri kun bara dhumaati moo bara nurratti dhumachuudhaaf ta'a moo maal inni kan jedhu jechuudha. Hilmoon namaa akkamitti antuuta hanqatte jiran? Antuuta akkamitti hanqatte? Akka bufaatitti mataa keessa wal qaxaqaxa kolajjeessu maali? Lubbuu Rabbi uume Rabbi tajjeesa. Rabbitu nama jiraachisalleedha. Rabbitu nama ajjeesalleedha. Eenyullee nama ajjeesuu hin danda'u. Eenyullee nama ajjeesuuf immoo mirga hin kennineef Rabbi. Rabbi ofiif si uume, ofiif gaafa addunyaa kanarraa si ga'e jedhe ofiif si fudhata. Gaaris hojjedhu, yaraas hojjedhu waan feetisuu taate jechuudha. Dhugaan siniin jedha akka kiyyatti ana sammuun na dhiphatee jira. Dhugaan na cannaqamee jira baay'ee tokko jechuudha. Waan asirratti ta'amaa jiru kan osoo laalullee dhaga'ullee baay'ee natti tola. Maaliif ammuma argu kana na sodaachisa. Dhugaan akka kiyya sodaattanii sin na sodaachisa. Barri kun baay'ee tokko na sodaachisee na cinqee jira Rabbiifoo. Baay'ee na dhiphisee jira barri kun jechuudha. Bicha waaqayyo nu haa yaadatu. Nutti haa araaramu. Akka badii keenyaaf akka cubbuu keenya inni nutti lakkaahin. Rabbiin abbaa dhiifamaati. Akka namaa garaan jabaatu. Akka nama balleessuuf hin fiigu, nama ajjeesuuf hin fiigu. Osoo akka badii keenyaaf akka cubbuu keenyatti silaa yoo naqaata bannee qaata duune. Garuu Rabbi waan Rabbee ta'ee obsaa waan ta'eef irra nuu taraa jira. Ammas immoo waaqayyo obsa nuuf haa kennu. Dhugaan siniin jedha waan biraan jedhu Rabbiin keenya obsa nuuf haa kennu. Nu hundumti keenya amma dandeenyan gara Rabbii keenyatti immoo du'aa haa goonu siniin jedha obboloota koo. Dhugaa siniin jedha waan dandeenyan Rabbii keenya haa kadhannu. Nu hundumtu tokko taanitu gara Rabbiitti haa iyyinu. Wanta isaa fi
hin danda'amne tokko illee hin jiru. Wanti hundumtuu waaqaaf salphaadha. Nuuf immoo wanti nutti ulfaate jechuudha. Innaa hundumti keenya iyyuu gara Rabbii haa iyyinuu isiniin jedha.